yeroo Ramadaan dhufe namni maaliif dhiifama wal gaafata? Ilillii fi akkasuma Fatiyaa Bahaariin yookiin immoo tasliima sababeeffachuudhaan Bahaariin Fatiyaa araaramuu qabda. Yoo isin araaramtee intala kana fuudha jechuu isaatiin maaliif gara tokko ciibtanii gara tokkotti seenan jechuudha dubbii kana. Namoonni hedduu kanatti yeroo sooman yookiin Ramadaan dhufu maaliif dhiifama wal gaafatan? Akka amantaa muslimaatti namni tokko wallolee guyyaa meeqa tura? Namoonni keenya yeroo dheeras turuu danda'u, waggas turuu danda'u, ji'as turuu danda'u. Garuu namoonni beekan akka shari'aa islaamatti guyyaa 3 qofa jechuudha. Ka turamu namni waliin ka oolu jechuudha. Kanaaf ani asirratti wanni dhaamsifatee haadhaamu isin hordoftoota isinii mari'adha, isin gaafadha, isin maannaan jettu, isin koomantii maannaa barreessu jettu dhugaa keetifatee intala sanii dhiifama gochuu irratti Ramadaan rabbilee waan dhufeef akka isin si gooteef silaa dhiifama gootu. Garuu mootuyyuu dhiifama gochuu keetii irratti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii anillee nagaa jira alhamdulillah galata rabbii. Isinis baga nagaa jiraattanii isin jechuu barbaada warroonni chaanaalii kennaaf subscribe godhin ammallee subscribe godha. Ofiin guddaa takka galatoomaa dhugaattuu takka si galatoonfadha. Babbaduu irratti kukkufuu irratti maal jechuu irratti akkasumatti nu jabeessuu keessanitti hedduu takka isin galatoonfadha. Ammallee jabaadha laayikii godha. Please laayikiin immoo namoonni guddaa yoo silaa waate laayikiin isaatti godha. Akkuma seenee caqasameen otoo inni tokko laayikii godhamee koomantiin barreeffame baay'ee nama gaddisiisa. Homaama uummata akka wanni harka kee kanarra fakkeenyaaf tiktookii gubbaa yeroo ta'e yeroo taafta gootu harki kana si boba'an jechuudha. Garuu laayikii jedhu tokko gootee koomantii kee tokko barreessite yaada yoo qabaattan yaada gaafii yoo qabaattan gaafii isin jechuu barbaada akkasitti nu dalaga nu barreessaa nu jajjabeessaa isin jechuu barbaada. Gaafii kennatti yoo kan taru ta'e namni yeroo Ramadaanaa maaliif dhiifama wal gaafata? As keessatti Fatiyaa fi Ililliin akka walitti araaramtu Bahaariin maaliif taasise? Dhugaa rabbii dubbachuuf namni kun hedduu itti aanaa turre jechuudha. Sirri miti gisee dura. Garuu wallahi waan gaariidha. Dhaamsi anas keessatti Fatiyaa dhaama kan jedhu inni guddaan araaramuun nama kamiinuu ni araaramta. Wallahi akkuma amantaa kamiintuu garuu ani hin beeku amantaa biraa garuu namni ni araarama. Waliin ooluun hin taatu. Akka amantaa muslimaatti asirratti dhaamsi ani Fatiyaa dhaamsi cimaan ani dhaamu tokkoffaa araaramteen yoo geessite intala samana keensessise ilaa har'allee ilma argattee argachuu baattee araarameen salaama rabbii jedhii bilbilii dubbisi. Garuu Fatiyaa gaaf intala samana keensifte jechuudha. Wallahi billahi jireenyi kee muluu diigama. Abbaa manaa kee har'a si kabaju kanatu bursi si jibba. Sababni isallee maaliif intalli intala hamtuu keessaa isii takka jechuudha. Maaliif fira fakkaattee allaatti simbira nyaatti jedhansani. Namni tokko sitti kalaayoo jedhe masaanuu jechuun wallahi aziin badduudha. Wallahi badduudha. Sitti siixee akkuma isa ufitti zoorsite san deebiftee nama kana sirraa zoorsuu dandeetti waan ta'eef dubbisi mana kee akkan seenne godhe. Salaama rabbii jedhiin. Garuu gaafa balbala kee seensiftee wajji nyaattee akka duritti wajji dhuyite kala siidhumatti gaafsan akka badhe irratti yookiin shaara irratti gadi baatu hubadhatu. Uummataa keeti maraattee uffata gataa jechuudha gaafa intalli sun mana keekseetti. Araaramee rabbiif jedhii isii dhiisi. Garuu mootuyyoo intala kana ufitti gaafa of seensiftee balaa guddaa ofitti fidda. Sababni illee mucattii amma jettan kana yoo kan itti fuutu ta'e. Sababa intala kanaatiin illikii intala kanaatiin takkisi galaafatti takka intala galaafatti. Maaliif intalli sammuu qabdu sammuun isiin dalagu waan ta'e. Otoo sammuu qabaattee dhaadannoon amma dhaadattu kunu waan guddaa fituu deemti. Gaafa balbala kee geette balaa guddaatu sirra ka'a. Isuma kana jechuun balaa akkana hunda jalaa ba'uuf isii sana achumatti dhiifama gootaaf bakka an dubbisi bilbilii dubbisi. Salaama rabbii jedhe. Garuu immoo mana kee akka duritti deebifte taananii jireenyi kee hundi akkamitti jireenyi mucattii amma seensisuuf deemtullee akkamitti takki si maraachiti takki intala maraachiti. Takki ilmaan kee kanallee abbaa manaa kee kan akkasin jaalachifne gonkumaa ni gooti. Godhuuf deemti moo gara fuulduraatti arguuf jirta. Maaliif intali hamtuudha jechuudha. Namni nama hamaa walitti yeroo hiriyaa jiraa miti. Tokko raakka nama raagu walitti dhiyaata.
tokko immoo nama gaarii walitti dhiyaate tokko sheeka tokkotti dhiyaate sheeka san gara diinititti gara zoorsu dhiyaata. Dhiyaate waan yaani hundinuu hiriyaa gaarii qabaachuu qaba. Hamtuutu jira badduutu jira. Kasitti yaaddu jira kasi yaaddu jira. Kanaaf intala kana immoo tolchi irraa fagaadhu jechuu barbaada. Akkasuma irratti jechuudha ani wanni dubbachuu barbaade akka yaada kiyyaatti dhiifama walii gochuun dhuguma rabbiititti waanuma barbaachisu. Namoonni hedduun isaanii yeroo gara miidiyaatti dhufan hedduutu waldhabe. Hedduutu waldhabe. Ana akka mataa kiyyaatti nama dhiifama godhiniifti qaba. Garuu waan godhuun qabu. Rakkoos isiin qabu. Intala san bakka maaliif walitti bu'a namni ani wallahi jireenya kee irratti akka kootiitti garuu yeroo ijoollummaa kiyyaatti baay'ee loltuudha. Bakka baay'ee loltu namni na beeku ni jira jechuudha. Dhuguma maraatoo naan jedhan bira darbanii waa maatii keenyatirra waan keenyarra waa bayee taanan ani ijoollee baadiyyaatti guddate keessa asii takka jechuu dandeenya. Horii eegaan guddadhe waan keenyarra bayee taanan bakka simbirti jechuun simbirni barate dhuguma rabbiitti dhufte jiru hin taanetti bakka hin danda'u obsa qabu. Abbaa fedhee maattaan waa horii yookiin immoo qe'ee keenya yookiin immoo haxirri keenya yookiin immoo midhaan keenya nyaate taanaan balaatu waa jechuudha. Garuu namni biyya ambaa deemee fi namni guddatee gaafa waan hunda addaan baafatee dhugumatti jireenya isaa guutuu keessatti hin dagatu. Waan keessa darbe janga jiru hin dagatu. Gaafa waddaan baafattee adada of bartee of beeytee addaan baafatteetti itti yaadatte garuu amalli kee dachaa ta'uu qaba. Amalli kee duraanii sun jijjiirame amalli haarofti si dhufa. Maaliif ree bakka wanni ijoollummaa kee keessatti ni dagatta. Bakka yaada fudhachaa deemta. Maaliif sammuun kee ijoo xiqqoo fi gisee hamaa garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf ani erga lafa biyyoota arabaa kana seenee bubbulus tureen jira. Garuu maal isin fakkaate amalli kun ilaa araba garuu yeroo isaan natti dubbatan akkasuma. Namni deebii takka natti deebiste taanaan anis akkasumatti deebisa. Bakka kanatti immoo calisa. Gaafa califte beeke kan hedduuta. Isiniin ufiif jedha malee isin akkas hin dalanne nan beeka. Kana maal isiniin jedhee nama ani mucaa tokko sababa miidiyaa kanaatiin walitti buunee jirra. Sababa yeroo yuutuubiin kana banurratti baay'ee walitti buune. Mucattii san tokkochaan jechuudha. Garuu wallaahi wanni ammallee na keessaa ba'uu ijoollee hedduu warroonni na gargaara si gargaaramnaa bakka abshirnaan jedhan hedduu isaanii wallaahi otoo beekee takka takkaan isaan galateeffadhe ilaa nama biyyarra taa'ee biyyatti odoo wifi arabaa fayyadamu inni biyyarra daataa guuttatee yuutuubii keellee seenaa ture mucaasan hedduu takka galateeffadha. Nama miskiini keessa akkirarraati baay'ee tokko bakka nama bakka hin jiraa miti. Wallahi inshallah rabbiin jedhan arga jedhe yaada. Maaliif nama tokko gaafa galateeffanne rabbi keelleen galateeffattu. Nama tokkoon mootuu gaafa wal dhabdee jette yoo nama san daftee dursitee dhiifama gaafatin wallahi waan takka faayidaa isiin qabu soomnati soomtu. Waan takka faayidaa isiin qabu jechuudha. Kanaaf nama kamiyyuu ka wal loltee akkuma isin jetti dhiifama gaafadhu. Dhiifama gaafachuun kabaja keeti ulfina keeti. Namni suni garuu haasii tuffatu waan fedhe isin jedhu. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu dhiifama namaaf gochuu yaala. Yoo bakka amma fakkeenyaaf irra guddinni dubartoota irratti ol hin taane dhiifamni dhiira irratti ulfaata. Dhiifamni maaliif dhiira irratti ulfaata? Yeroo dhiifama si gaafattu akka waan kabajni isaanii sun irraa bu'u. Akka waan bakka hin jiraamate akkanumatti bakka yeroo dhiifama si godhe kabaja isaa santu irraa bu'aa jedhee namoota akkasitti yaadutu jira. Nama hedduu takka taasifaa ture jechuudha. Nama wallahi waggaa 7 ta'e 8 ta'e nama san hedduu takka taasifaa. Dogongorallee yoo bakkeen namni wal dubbisee yoo darbe dogongorallee dhiifama jedhee jireenya isaa na fakkaata. Garuu namni sun akkaataan inni itti filaalu akka biraati. Garuu nama san nan taasifaa dhuguma rabbiitti tinti balleessuu baates si dubbisuu baate yoo balleesse san keessatti guyyaa tokko dhiifama jedheen beeku. Nama kamiin munni yaani mucicha bakka ana malee humtuun jiru. Kajedhu lafa kanarratti akkas na fakkaata. Dhiifama namaan hin jiru dhugumatti. Garuu hin dhuma wanni hundi. Wanni dhumni jiru bareedumsi ni dhuma, qabeenyi ni dhuma, umriin ni dhuma.
maali yoo dhiifama jedhe. Bakka maal rakkoo qaba maaltu dhufa yoo dhiifama obboleettii jedhe dhiifama obboleessa kee kabaja keetii dhiifama jechuudha. Kabaja kee kana maaliif bakka dhiifama gaafa namaan jette akka waan du'utti laala jechuudha. Nama saniitu takka taasifetti akkana ni taasifetti garuu immoo namni suni ana malee humtu hin jiru jedha. Garuu ani nan taasifa. Dhiirri gaafa dhiifama siin jettee kabajni isiisuun dhiirummaan isiisuun namummaan isiisuun akka waan irraa bu'u itti fakkaata. No dogongora namummaan kee waan sirraa har'atu hin jiru. Bareedumsi kee illee waa hundi hojiin kee illee inni waan sirraa har'atu takka illee hin jiru. Garuu immoo of guddisummaa of jajummaa isa jedhamu tokko bakka fakkeeffachuu hin jira miti. Waan akkasii jechuudha. Maaliif waan akkasii barbaachise? No miti hin ta'u. Dhiirri kamuu dhiira. Dubartii illee dubartii. Dhiifama jedhee bakka dhumatti waan balleessitu akka hin jiru. Kana isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Waa hunduma keessatti dhiifama gaafachuu fi eenyu wal lola jedhiiti yaaddi. Jireenya kee keessattuyyuu nama wal loluun keenyaaf waan ta'eef. Kanaaf yeroo kamuu dhiifama jechuurraa bilisa ta'a. Yeroo kamuu yoo balleessaa ba'e qabaatte balleessaa san dafii nama saniif dhiifama godhe. Kana isin jechuu barbaada. Inshaallah bismillah viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti viidiyoo keenya laayikii sheer subscribe gochuudhaani akkasuma namoonni yaada qabaatan yaada keessan akkana godhan abdii isinirraa qaba. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bye bye. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.